مرة تسيرفون قبو شريكية dhaggeeffadhu dhago fayyishii deemu. Manni amur teessuma dhaggeeffadhu anaafatti nama lama yaada wal jijjiiruu hin dandeenye. Rakkinnan qabu. Hiree kiyya hiree ammoo isa torkaa qaba jechuudha hayyeeshi. Achi kaatee dhayitee eega isa bira geettee dubartiin jaalattee jibbitee guyyaa tokko heerumuun isii waan hin oolle. Eega rabbiin carraa keetiif kaamsaa walii qabeedhee gaafa san waan biraa keessa hin galle hin dhiise. Ati gaafa san miidiyaa irratti viidiyoo garaagaraa godhaa turtanii jaalala keetiif kaamsaa akka biraan keetitti wanni isin nutti himtan takka illee hin jiru. Akka nama dhugaa wal jaalatu guyyaa kam sargii godhatan borii moo iftaani jennee osoo eeynu keessa gungummii wayyaatiillee gara miidiyaatii wanta akkasii ba'e. An akka kiyyatti sargii qofa isin eegaa ture jechuudha. Har'a ammoo deebisee namni sadarkaa sanitti sirratti rakkoo sammara uumamee walitti bu'iinsa ga'u sun uumame. Har'a ammoo as garagalee deebisee ammallee ilmaanuma arsee deebisee wayitii miidiyaa irra janaajanu sheemiin na qabe bakka. Hin saalfadhe. Ati kaleessa dubartii shari'aan haga meeqaa hayyama? Shari'aan haga meeqaa hayyama? Afur jedhaan jirtan yookaan? Haadha faatee dhagahi. Shari'aan haga afurii hayyama. Shari'aan afur jedhaan jirtan. Shari'aan afur hayyamu haadha faatee. Dubartiin har'a sa'aatii kanatti kophaa nyaannaa jetti. Zabanni duraanii sun hin jiru. Ati har'a hamzatti heerumtee ashitti ofirratti heerumsiisuu barbaaddeedheen amanuwan. Waan biraa keessa hin galini. Yoo jaaladhe maaf hin heerumsiifne? Yoo jaaladhe maaf hin heerumsiifne? Dhaggeeffadhu kaa. Kanaaf jecha Hamzaan osoo si fuudhe sargii godhata jennee nu eenyu mucattii taan janaajanuu jalqabe. Gaafa waa'ee makiyyaaf wanni irra geettee argite jiraame na hime. Waa'ee makiyyaaf Hamzaan wal fuunee waliin. Na dhaggeeffadhu wal fuunee jaarsaa jaartii taatee siree takka irra jirraaf. Na dhaggeeffadhu kaa. Wal fuunee jaarsaa jaartii taatee siree takka irra jirraafi. Gargar baanee akka obboleettitti jiraataarraafi. Mee waa'ee makiyyaaf ka Hamzaa kanatti quba qabdu kanatti qorattee irra geette jira. Qorannee kan irra geenne kanuma bar. Gadi baatanii si martuu himu. Maal qoratte mee? Haasoftanii sinummaa afaan keessanirra waan isin haasoftan guyyaarraa dhageenyaa bar. Ani Hamzaa wayiitti. Mee maal dhageesse? Ati qoy. Waan miidiyaa kanarratti haasoftu hunda inuma raawwatta jechuudhaati. Asiin dura mee bosona gallee biyya gallee loluu qabnaa jette. Maal goota Jaarmaniin keessa maa biyya galtee loluu? Shamarran takkaasi jaaladhanii osoo hudduu isii keessan kaaniin biraan deemne. Sitti mayoo akka nana gaafate. Si jaaladha. Hamzaan kan godhu dhabe jechuudha reem. Hudduu kee keessa si kaa'uu dhabe. Jaalattee jibbitee dhugaan jiru kana. Si jaaladhee achi si oofee badhee si gatuun isaa hin fudhadhu hangoon dogoggora. Saniifuu deebisee. Saan dhaggeeffadhu harargeeni. Dhiirri harargee na dhaggeeffadhu. Dhiirri harargee jechuudha. Dhiirri harargee intala takka obboleettiidha jedhee yoo itti dhiyaate akka obboleettiitti ilaala. Obboleetti. Niitidha jedhee itti dhiyaate. Dhaggeeffadhu wallaala ka jiran na miidiyaa jiraatu dhaggeeffadhu na dhaggeeffadhu wallaala dhaggeeffadhu irdaataa faranjiin sirraa dhaabdetu mataa si nyaataa jira dhaggeeffadhu malaa waan dhunne hadha dhaggeeffadhu takka fayyoo niitii akka niitiitti waliin jiraata dhiirri hargee dinkaa dalaguudhaafi paarsantii muraasa ishii paarsantii muraasa kanaaf obboleessa kiyya dhaggeeffadhu obboleessa kiyya dhaggeeffadhu in argite dhaggeeffadhu. Misnaan jedhamu jaalallee isaa turtee wal jaalattanii achi Rabbiidha Oromoon Jaarman keessa jirtan maraataa keessan hidhadha. Oromoon Jaarmaniin keessa jirtan maraataa keessan hidhadha. Wallahi Oromoon Jaarmaniin keessa jirtan maraataa keessan hidhadha. Wallahi maraataa keessan hidhadha. Anuma dhiifama narraa godhi. Wallahi dhiifama narraa ta'i. Ati dhiira rarraafattee sadi qabda siin hin jedhu. Rarraafattee cidhaan sadi qabda siin hin jedhu dhiifama narraa ta'i. Dhiirti dhiira hinaaftu rarraafattee cidhaan sadi qabda siin hin jedhan hoolaadha siin jedha malee jechuudha. Hoolaa argitee hoolaa afaan osoo deemu biyyaa bahee siin jedha jechuudha. Argitee biyyaa bahee siin jedha. Tokkoffaa porofaayilii jechuudha waaqoo guutuu gadi buusi. Lammata maqaa baalee ka jedhu kan ofirraa jijjiiriiti. Ahmad jedhi maqaa kan kee kana bareedaa kana moggaafadhuuti sanumaan deemi. Maqaa gandaatiin gandaaf ganda walitti hin naqin. Ati uf dhabaadha argite uf barbaaduu si barbaachisa. Argite uf barbaaduu si barbaachisa. Deemiiti mana yaalaa deemiiti uf barbaadi. Irdaataan sirraa dhaabatee kaqara barandaa bultu rakkattee cannaqamtee jiraataarta argite. Obboleessa kiyya diyaasbooraan waa hedduu dalagaadha UK taa'ee. Diyaasbooraan Faransaay taa'ee waa hedduu dalagaa jira.
ati jaarmaniin keessa teetteetiini shaamisi matanaan guyyaa sun daliibii irratti si arga sammuun si dhommoqxee sammuun addaan si yaate si tabalaashaate jechuudha. An dhiira baalee hoolaa akka kan keetii hin argine wallaahi dhiirri baalee dhiira yoo ilaalanii fiizikaalli isaanii nama simatu. Dhiirri baalee dhiira yeroo isaan nama bira dhufan shittoon isaanii nama simattu. Agareen isaanii rifeensi isaanii uffanni isaanii nama simatu dhiirri baalee akkasi beeka. Takka hoolaa akka kan keetii kana uf jalaa badaa akka kan keetii kana never ever an hin argine. Argite never ever hin argine. Hamzaa abbaa jibban dhugaan jibban. Hamzaa takka uffata baduun argine. Hamzaani sirriitti nama qulqullina ofii eeggatu. Ammas nama yeroo jireenya isaa keessatti fanii jaalatu. Fanii jaalata Hamzaan kolfuu fi taphachuu jaalata. Argite kolfuu fi taphachuu every time kolfuu fi taphachuu jaalata jechuudha. Yoo arsii fuudhee sikkoo manda yoo fuudhee Hamzaan itti diqqaata malee itti guddata malee itti diqqaata malee itti hin guddatu. Maaliif sanyii mootiiti waan ta'eef. Sanyii mootiiti waan ta'eef jechuudha. Argite. Ummata Harargee yoo taate diqqaattee guddattee ummata waa uumuudhaan beekamu. Sanyii waa oomishuudhaan beekamtu jechuudha. Qubee tadha gadi baateetiin gandaaf ganda waliin buuftuun kana gandummaan hudduutiin luqqufteen kana ummata boceenuu harka kaa'e. Ummata ija nutti godhee jechuudha. Ummata alaabaa tadha goota ittiin uffakkeessitu sana baadhattee jaarmanii keessaan deemtu sana boceenuu harka kaa'eedha jechuudha. Bareechisee sitti himaa jechuudha. Argite. Ka'achirraaf immoo shamarran sikkoo mandoo Hamzaan akkas godhuu hin danda'u. Cidhaan Hamzaa ati baadhattee hin deemtuun argite. Cidhaan Hamzaa ati baadhattee deemaa hin jirtu. Argite. Shamarran Oromoo kutaa 11 qaaliidha. Asii yoo achi garagaltee warra Taaddee Birruu Shawaa ummata qaaliidha. Achi yoo garagaltee jechuudha Harargeen qaaliidha. As yoo garagaltee Walloo Warqituun qaaliidha. Argite. Wallagga akkasii warqeedha. Shamarran kutaa 11 hundisii qaalii fi gaarii namaati. Ati bilaashumatti an baay'ee dhiifama narraa ta'iiti. Dhiira hoolaa akka kan keetii uf jalaa badaa uf dhabaa ciccitaa jechuudha. Kan akka kan keetii hin agarre ani dhiiratti hin haftu never ever hin argine. Deemiitii uf barbaadii jireenya mataa keetii jiraadhu jireenya haadha faaxeen jiraatiin. Hudduu haadha faaxee isin galchu. Waan hudduu beeraa isin galchu. Waaqoo guutuu kaleessa daangaaf daarii falmataa ture malee eegee beeraatiif miti. Jaarraa abbaa gadaa Nahimii Ahmad akkasi. Gootonni baalee kan akka Aliyyii Cirrii jechuudha. Warroonni gaafa lola dhombirii eegee beeraatiif falmataniiti miti. Dubartii ofii eessa kaayaniitiin daangaaf daarii falmataniiti. Deemi daangaaf daarii falmadhu. Oromiyyaan ilaaha dhiiga booyaarti. Waa'ee sanii haasa'i. Ahmad culullee baalee eega taate maqaa baalee eega qabaatte santu sirraa bareeda malee waa'een hudduu beeraa sirraa bareedu. Isitti fokkataa jechuudha. Dhiira baalee keessa namni akka kan keetti qaanya'ee hin jiru. Wallaahi. Dubartiin feete jechuudha. Ta dhiira feete diddee dhiirri baalee gaafattee ta diddee hin jirtu. Dhiirri baalee akkaan qaaliidha jechuudha. Dhiirri baalee akkaan qaaliidha. Gin hoolaa akka kan keetii never ever jireenya kan koo keessatti hin agarre ani. Hamzaan ta'eef taanaan kutaa Oromoo 11 keessaa hin godhata barbaade fuudhuu danda'a. Arsii 2 deebee 3 deebee fuudhuu danda'a jechuudha. Homaa ittiin hir'anne. Maybe ilmi namaa jireenya isaa keessatti wal jala badee jiraachuu danda'a namni. Kanaafuu deemiti jireenya mataa keetii jiraadhu. Fixattee haadha faatee? Jireenya mataa keetii jiraadhu.